waaqumatti bulaa, waaqumatti amana. Waaqni kun immoo gartuu hin qabu jechuun waaqa isa daalacha, waaqa isa adii, waaqa isa xiqqaa, waaqa isa guddaa hin qabu. Waaqi waaqa yookaan immoo allaas isin jettan jechuudha. Inni immoo waa hunda gochuu akka danda'u amana. Tamam, okay. Kitaaba waaqeffataa yeroo jalqabaatiif namni kaahe eenyudha? Kitaabni waaqeffataa normaalii amantaan waaqeffannaa kitaabaan kan barraa'e namoota bebbeekamoo yookaan namoota beekaniin jechuun yeroo baay'ee ani kanallee dubbisee qeeqaa ture. Amantaan waaqeffataa kitaabatti amanuu qabu. Normaalii kitaaba waa'ee amantaa waaqeffannaa ibsuu qaba malee kitaaba irraa barannu kitaaba akkaataa itti waaqa itti waaqessinu uumamuma irraa barra. Nun uumama waan taaneef uuma irraa barre. Waaqni jira jennee amanna waan haqaa waan gaarii gochuutti amana malee amantaa waaqeffannaa barreeffama isaa yeroo dhiyootti yookaan jaarraa 16 waan marge barreessan tokko dubbisee anillee qeeqaa ture akka ilmi namaa barreesse sana miti. Nuni wantiin keenya yookaan barreeffamni keenya uumama. Dachee ilaallee galaana ilaallee tulluuwwan ilaalleeti kan waaqa isa guddaa yookaan immoo waaqa uumaa waaqeffannu malee kan namni barreesse yookaan immoo kan abbaan arge barreesse sanaan hin miti jechuudha. Okay, mashallah. Ati kitaaba jaarraa 7ffaa fi akkasuma jaarraa 2ffaa keessa barreeffame sanitti hin amantu jechuudha guutumaan guututti. Isaan iyyuu ofii isaanii hubannaan qabani. Ofuma isaanii warri barreessanii uumaa ibsuun hin danda'amu. Addunyaa kana gubbaarratti uumaan amma nagaa, uumaan akkas gochuu danda'a, uumaan akkas godhaa ka jedhanii isanni ganaa godhu waan beeknu hin qabnu. Isanni godhetti garuu dinqisiifannaa isaati. Nun iyyuu uumama isaati. Dacheen uume, samiin uume, lafan uume kana ilaallee hin dinqisiifanna malee akkas gochuu danda'a. Waaqni nama ajjeesuu danda'a. Waaqni nama kaasuu danda'a. Waaqni akkas gochuu danda'a jennee ani akka kootti itti amanellee hin beeku. Amantaa waaqeffannaa sanatti amanu yookaan immoo kan barreeffamatti kan amanu inni barreeffama dinqisiifata malee uumaan dinqisiifatu jechuudha. Tamam, okay. Mee tola samuu itti godhu. Ayya, mashallah. Kitaaba Abu Saayidii akkasuma kitaaba hayyoonni gurguddoon jaarraa 2ffaa keessa kitaabonni barraa'ee haga kitaaba 4ti. Kitaaba waaqeffataa keessatti akkasuma jaarraa 7ffaa keessa kitaabni barraa'ee hamma kitaaba 8 gahaa. Akkasitti kitaabota kanneen okay, ni beeka. Kitaaban gurguddaadhaan kan itti amanan jechuudha. Kitaaban kanneen hedduu biraan qaba ammaa fi xiqqoo irraa fagaadhi malee. Tamam, okay. Ati ammoo Allah kuni waaqayyo yookiin inni jedhu kuni akkanumaan nu uumeetiniin erga ammoo nama tokko irraa argamsiise jidduu haadhaa fi abbaa keenyaa irraa haa ta'u erga nu argamsiise kee akkanumaan nu dhiise jettee yaaddamu ati abbaan kan kee fakkeenyaa fi tolosaa moyti eeyakumullah godhu tolosaa warri modeetaraa irratti qaba yaa jamaa. Warri modeetaraa haya ati fakkeenyaa fi abbaan kan kee erga si argatee kahee wanta tokko siif yaada jettee ni yaaddaami? Ayyee. Okay. Allahanis akkasuma ammoo erga si uumee waaqayyo jechuudha. Erga si uumee dachii kana irratti si argamsiise akkuma beeylada asii fi achi haa deemtu bichaaf si uume sitti fakkaatamu. Faayidaa tokkoo fi bu'aa tokkoof si uume sitti fakkaata. Ali akkuma temmayuu jette ilmi namaa dachii irra gaafa uumamu ba'aadhaaf hin uumamne. Bu'aa dachii kanaati ilmi namaa. Waaqayyo waan baay'ee uume ilma namaa yookaan lubbu qabeeyyii hedduu dachii irratti uume. Waan dachii irratti nu uumeef qaba. Silaa pilaanitii biraa irratti nu uuma ture. Waan dachii irratti nu uumeef ilmi namaa immoo nama erga ta'ee akka namaa jiraatee booddee ba'aa ta'uudhaaf yookaan akka saawwanii akka bineensaatti ba'aa ta'uuf otoo hin taane dacheedhaaf bu'aa ta'uu dhufe. Namni uumaasaa beekuu qaba, waaqasaa beekuu qaba. Kana siin jedheef iyyuu waaqasaa beeka. Ilmi namaa uumamoota biraa keessaa ka waaqasaa beeku ilma namaati. Kanan siin jedheef iyyuu waaqni maaliif akka uume kaayyoo waaqni ilma namaa uumeef ilmi namaa beekuudhuma qaba. Akka namaatti uumame waan ta'eef akka namaatti jiraatee dachee irraa darbuun dirqama ilma namaati. Ilmi namaa akka saawwaatti akka bineensaatti jiraachuu hin qabu. Ilmi namaa malee waan uumeef beeka.
Uumaanis waan uumeef. Anaan dhiira godhee beektelee namni amma gosa lama jira yookaan immoo namni dhiiraaf durba qaba. Anaan dhiira godhee kan na uumeef anaaf kaayyoof qabaaf ilma godhee na uume malee calliseedhuma akkuma waan biraa uumetti nan uumne anaaf kaayyoo qaba. Rabbiin anaan beeka. Anillee rabbi beekaa jechuudha. Okay, tamaam. Hayyakumullah. Ati amma ibsa kan kee keessatti kitaabban waaqeffataa kitaabban hedduu ta'e kanattillee hin amanuu jette. Karaan ani ammoo Allah ittiin beeku karaa inni dachii uumu akkasumas samii kana gulbiseetiin haala toliinsa isiitiin uume akkasumas dachii kana diriirseetiin uume kallattii kanaan beekuu danda'a jetteetiin hin jirta. Akkasumaami? Ayyee sirriidha. Haya tamaam. Akkasumas ammoo erga kanniin uumee wanna kana bareechee akkanatti si uumee jedhe wanta qaama si barsiisu wahiidha. Qaama ammoo Allah kan keetii yookiin Waaqayyo kan keetii wajjitti si kaleessu tokko siif erga jettee yaadamu. Akkanumaan lakki qaama barnoota irraa fudhadhu wahii qaama na barsiisu wahii osoo naan ergin osoo waan yaadin dachii kanarraa na galche jettee yaaddaati. Ani uumama ammaati yookaan immoo namoota jaarraa kana keessaa isa tokko Waaqayyo jalqaba nama uumee jira. Namarratti immoo waan baay'ee namni fakkeenyaa fi uumamni namni ana dura jiru namoonni jaarraa duratti keessa jiranii anaaf abbaa barnootaa kooti jechuun isaan irraa waa hedduu baradheera jechuudha. Isaan amma rabbi amananii rabbitti bulanii waan rabbiin jedhaniin bulaa turanii. Jechuun gaafa siin jedhu akka namaa jiraatanii dachii ilaalanii samii ilaalanii tulluuwwan ilaalanii halkanii guyyaa ilaalanii gannaaf bona ilaalanii waqtiilee jiru ilaalaniitu yayyaba tan qabu abbootiin keenya jechuudha. Nunillee isaan irraa dhaalle nun immoo isa dhaalle kana dhalootatti dabarsuuf deemaa jirra. Barsiisaan keenya inni cimaa rabbiin biratti abbootii keenyaa jechuudha. Rabbiin abbootii keenya barsiisee isaan uumee isaan irraa nun immoo waa hedduu barannee. Anama sirraa waa baay'ee baradheera. Fakkeenyaaf amma ati waan jettu irraa waa baay'ee baradhe jechuudha. Ati waan rabbii sirrii na barsiista taanaan waan waaqni jedhe akkas jedhe waaqni ka jedhu sana namanu malee waaqni akkas jedhe waaqni akkas godhe Yesuus achitti fayyise achitti ajjeese ka jedhu sana namanu malee maaliif waaqni addunyaa kana keessatti waan yaraan ejjetu jedhee waan hin amanuuf waaqni isa tokkoof loogee isa tokko immoo oliin qabu jedhee waan hin amanuuf yaada kana siif kaase malee waan rabbii waa haqaa kan natti himtu yoo ta'e nan amanaa jechuudhaan. Okay, tamam, mashallah. Asirratti kallattiin jalqaba irratti beekuu ni dandeesse kallattii Allahan diriirsee waan garagaraa godhuu kanniiniin. Kana ammoo ati kan baratteetiin hin asgeette abbootii makan kee irraayi. Haya tamam. Abbootii kan kee irraa barattee asgeette. Abbootiin kan kee kun hoo kitaabichuma amma fakkeenyaa fi Abdallah Suudii kitaaba akkanaa kanniin irraa barataniiti moo wanna Waaqayyo isaanitti dubbateen hubataniiti moo eessaa fudhanii akkasitti si barsiisuu danda'an? Abbootiin kan si barsiisanii atiyyuu uumama laaltee waa baay'ee baratta. Ani fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa keenyaa uumama laaltee waan baay'ee baratta. Uumama waan baay'ee uumeera. Isarraayyuu uumamarraayyuu waa hedduu barta. Ani amma ka barreeffame jechuun gaafa siin jedhu kan barreeffame yaada garaagaraa qabaachuu danda'a. Yaada ilma namaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf ani kan itti dhiyoo jiru yeroo baay'ee Baabiliidha. Yookaan immoo macaafa qulqulluu warri kiristaanaa jedhan kana jechuudha. Macaafa qulqulluu kana yeroo dubbisa dhugaa jiru yoo fudhatte wal'aa yaadni isaa. Yaadni inni isaan barreessan gaafa inni walla'u kun sagalee waaqaati jedha. Sagalee waaqaa amma kana xiqqaadhaa jedhee taajjaba beektaa. Gaafan akkasiin jedhu sagalee waaqayyoo waaqa ta'ee otoo jiru gaafa Baabiliin dubbisu anima Baabilii dubbise dhugaadha. Quraanallee argadhee baay'inaan hin dubbisne. Baabilii gaafa dubbisu garuu yaadni waaqayyoo yookaan immoo waaqni amma kana xiqqaata yookaan immoo waaqni uummata Roomaa sin fixa sin barbadeessa jecha uummata Israa'el immoo si kaasa sin guddisan jedhuuni jedhee namana. Kanaaf illee kanarraa baradhe ka barreeffame irraa otoo hin taane uumama laaleeni. Uumamni immoo barreeffamne jechuun gaafa siin jedhu ka uumamni barreesse anillee barreessuu nan danda'a jedhee amana. Ka uumaan barreessee nuuf kenne garuu amma yoona argadhee hin dubbisne. Okay, tamam. Ati erga uumamtee dachii kanarratti argamteetiniin jette erga ammoo asirratti argamteetiniin fakkeenyaaf ati amma yookiin maatii godhateeru yookiin maatii godhachuuf deemudha. Erga uumamtee dachii kanarratti argamteetiniin jette Allahiidhaa fi wanti inni narratti dirqama godhe wahiidha
ni jira yookiin waajiba godhe wahiidhaan narratti ni jira isa bahadhee deema jettee yaada qabdamu lakki akkanumaan na uumee ani nyaadhee tumaani akkasuma bobbahee tumaani deemeetiin gala jettee yaada qabda. Ayyee ani namummaa kiyyaan dirqama natti kenname qaba. Dirqamni inni natti kenname nama ta'ee akka namaatti jiraadhee hojii gaarii hojjedhee namoota rakkatan gargaaree dadhabaa gargaaree jiraadhee darbuun dirqama uumaan natti kenne. Kan ammoo kanan argee nama ta'ee gaafan uumamee obbaredha. Dhugaa dubbachuuf uumamni waan hundaaf uumaman waan hundaaf itti gaafatamummaa qabu ilma namaadha jedhee namana. Sababiin isaa ilmi namaa yaada hin hojjeta waan hundayyuu gochuu ni danda'a waan ta'eef ilmi namaa itti gaafatamummaa uumaan itti kenne qaba. Anillee isaan keessaa isa tokko waan ta'eef dirqama koo baachuu karakkate gargaaruu beela baasuun dirqama uumaan natti kenne. Kanaafiyyuu waan hunda kunuunsee dacheerra akka inni turu gochuuf dirqama uumaan natti kenne waan ta'eef dirqama uumaa fudhee hojiirra oolchaa jira jechuudha. Okay, tamam. Malee callisee jiraadhee darbuuf miti jechuudha. Tamaamish. Yoo waan gaarii amma jette kanniin hojjetteetiniini maaletta Ali? Yeroo takka dhiifama. Si afaan qabu fitadhaati inshaallah wayii gaafachuu barbaada. Waan amma gaafatti deemtu kana fitadhu afaanii fitadhu inshaallah. Okay, tamaamish. Waa lama bicha si gaafadhe sirraa bu'a. Yoo waan gaarii kana hojjetteetiniin jette wanna dadansaa kanniin nama rakkataa gargaaruu wanna kanniin fakkaatu yoo hojjetteetiniin jette maaltu naaf jira gaafa duheetiniin jedhe san maaltu naaf jira jettee yaadda. Isa kana rabbiif hin dhiisa. Noormaaliyaa nama isa booda koo yookaan immoo ka guyyaa boruu waan hin beekuun qabu. Hojii namummaa hojjechuurraan kan hafe booda kootti egeree kootiif yookaan immoo jechuun gaafa du'ee jeennatatu jira ibiddatu jira jedhee yaadu. Sababiin isaa waaqni gaafa ilma namaa uume akka ilmi namaa akka namaatti akka jiraatuuf isa uume. Nama isaa akka bineensaatti akka seexanaa akka waan garaagaraatti jiraatu kan otoo hin taane akka namaatti jiraachuuf. Rabbi waan naaf kaa'u ani hin didu. Yoonni waan barbaade naa kennillee rabbi nan fudhadha jechuudha. Uumaan yookaan immoo waaqni waan barbaade yoo naa godhe fudhachuu qofa malee falmee diduu hin danda'u. Garuu anaaf dirqamni amma narra jiru hojii namummaa hojjechuudha. Hojii gaarii hojjechuudha. Amma danda'ametti of eeggatanii dacheerra jiraachuudha. Isa sanaa booda ka beeku rabbi. Anamma rabbi maaliif kana naa kennite jedhee rabbiin kasasuu hin danda'u. Kanaafiyyuu ilmi namaa gaafa waaqatti bulu waaqi waa hunda gochuu akka danda'u amanuu qaba ture. Garuu waaqi waa hunda gochuu danda'a keessaa jeneraaluma gaafa akkas jedhee ka'e waaqni akkas godhaa waan achiin nama cabsaa waan ibidda sitti fidaa qoraaniin si bobeessaa maaloo si godha jedhanii warroonni gaafa waliin gadi deemanii haasaanii uumaa xiqqeessuudha moo uumaa guddisuudha yookaan kabaja uumaa ol kaasuudha moo kabaja uumaa gadi xiqqeessuudha jedhee taajjaba jechuudha. Kanaafiyyuu anammallee hojii namummaa hojjechuudha malee waan rabbi naaf kennuuf deemu gara egeree qofuun duraa waan hin beeku takkallee hin qabu Ali. Okay, tamaamish. Kan akka gaafiitti dhiyeessite isii tana siif deebisaa akka gaafiitti dhiyeessite mee gammachuu. Okay, ati islaamummaa tana. Ayyee uummata nagaan oola. Gammachuu muiti. Dancaraa nu kennuu eegalee danni nagaan oola. Baay'ee siif kennineetti ni. Yeroo biraa wal argina. Okay, baay'ee siif kennineetti. Aya tamaamish. Islaamummaa kana akka yaada kan keetiititti islaamummaa irratti hoo akkasuma ammoo qur'aana argattee hin dubbifne naan jetteetiin hin jirta. Allah subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti afala yatadabbaruuna alqur'aana walau kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiiraadha. Waa'ee wal dhabbii ati macaafaaf jette irratti qur'aana keessa sila tasumallee hin laalanii jedha. Qur'aana kana keessa hin laalanii osoo rabbiin biraa tahuu baatee qaama biraa kan ta'u taate sila isa keessatti wal dhabbii hedduu arganii jedhee akkanatti dubbata. Ati ammoo islaamummaa tana amantii sirriidha jettee fudhattamoo yaaddamoo amantii sirriidhaa mitii jettee yaaddame? Ani dhugaa dubbachuuf Ali amantaan kamiyyuu jalaan xiqqeessu. Noormaali ani amma amantaan kiristaanaa xiqqaadha. Amantaan musliimaa guddaadha jedheellee hin beeku. Garuu noormaali amantaan musliimaa amma amantaa kiristaanaa beeku hin beeku. Itti dhiyaadhee hin beeku. Garuu uummata amantaa musliimaa baay'een jaaladha baay'een kabaja. Kana gaafa siin jedhu noormaali na argaa jedhanii waan isaanii iyyanii fi hin jiru baay'inaanii yeroo baay'ee garuu amantaa kiristaanaadha kananii itti dhiyaadha yookaan immoo giddugaleessa keenya baay'inaan kan jiranii
amantaa kiristaanaadha. Amantaan kiristaanaa yeroo baay'ee ani waaqa waan beekan natti hin fakkaatan kanumaaf jedhee taajjaba. Normaalillee walitti dhufee waan kana irraa haasa'ee hin beeku. Amantaan musliimaa garuu har'uma kana ka'ee waan aliin musliima ta'eef amantaan sirriidha amantaa sirrii miti jechuu hin danda'u. Maaliif itti dhiyaadhee waan hin beekneef irraa of qusadha jechuudha. Amantaan musliimaa yoon dhaga'u garuu odeeffannoo yoon qabaadhe allaatti amana waaqeffataa hojii walitti dhufaa jechuudha. Yookaan waaqa tokkotti amana akka warra kiristaanaa waaqi hafuura qulqulluu waaqa ilmaa waaqa waan ta'e jedhanii iddoo 5-6tti baasanii in amanan jechuudha. Yoo barbaade ilmi nama ajjeesaa yoo barbaade hafuura qulqulluu maal jedhanii waan waliin natti hin fakkaanne amantaa waaqeffataa faana waa walitti dhufudha jedhee namana. Gaafa akkasiin jedhu waaqa tokkotti namanani waaqa uumaa tokkotti namana. Akkuma kanaa isaanillee amantaa musliimaa odeeffannoo yeroon argadhu waaquma tokko allaasa jedhanitti amanuu jechuudha. Kanaafiyyuu amantaan musliimaa amma ta'e amantaa kootti waan dhiyaatuu fi appreciate gochuun jaalladha. Okay, tamaamishi amma aliif si deebisaa wanna takko bicha asirratti siif ibse tokkoffaa irratti waaqeffataa keessatti waan wayyuudha jedhan abbaan wayyuudha jedhan lafti wayyuudha jedhan akkasumaami kitaaba waaqeffataa hedduu keessatti kan argu waaqni wayyuudhaan lafti wayyuudhaan abbaan wayyuudhaan haati wayyuudhaan sammuun akkasuma samiin wayyuudha jedhan ilma xiqqaas jabeessi jedhan ilma guddaa ammoo kasiin oli kabaji jedhan kun guutuun ni jira akkasumas ammoo qur'aana keessatti Allah subhanahu wa ta'ala akka gaaritti wayta ibsu maalidha jennaani Allah khaliqul ardi was samawati inni kun wayyoo mahaqa godhatuudha waaqayyo islaamummaa keessattis ka qaamni tokko isatti gahuu hin dandeenye isa ammoo ijji takka laa tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar isa ijji namaa dachii kanarratti argitee tumtee qaqqabdee asii fi achi gara galchitee jettuudha miti Allah yookiin waaqayyo jechuun isa ijji namaa takkallee dachii kanarratti isa arguu hin dandeenyedha waaqayyo jechuun tokkoffaa irratti akkasumas ammoo islaamummaa keessatti haati wayyuudha abbaan wayyuudha kana wa'budullaha wa la tushrikuhu bi shay'an wa bil walidayni ihsana islaamummaa keessatti wayta ibsamu rabbii kan kee tokkicha waaqeffadhu isa tokkichaaf hojjedhu isa tokkichaaf gadi dhaabadhu waaqayyo tokkichaaf jechuudha akkasumas wa'budullaha wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana haadhaa fi abbaa kan keetitti haala gaariidhaan tola itti oolu irra gaarummaadhaan caalumina akka gaaritti itti oolu wanna gaarii isaaniin jedhi walaa taqul lahumaa uffi wayi gadi wanta yaraa kan tahe jechuudha irra gadaana ka tahe maali haasawa keessatti haadhaa fi abbaa kan kee irratti uuf hagattii tana bichaa hin jedhin jedha quraana keessatti ufi ma hin jettuuni haadhaa fi abbaan wayyuu tahuu irraa uuf sagaleen kun bichaan itti bahuu hin qabu haadhaa fi abbaa jechuudha akkasumas ammoo nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dachiin wayyuudha jedhee amana waaqeffataan dachii irra wayta deemtu ammoo haala dachiin jibbituun haala dachiin ufsi jibbituun haala isiin si abaaratuun irra hin deemini suuta irra deemi jedhan nabiyyi Muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi akkasumas ammoo gaafa kaani sa'adiin fahaagisee himani dachii fi samii edduu teetteetiniin wanna hamaa hin hojjetin jedhanii nabiyyi Muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi dachiis kabaja qabdi samiinis kabaja qabdi haadhaa fi abbaanis kabaja qabdi Allah ammoo inni nu uume inni akkanatti dachii fi samii kana uume ammoo isa waaqeffannaa wajjasaatitti haqa godhatu islaamummaan akkanatti amanti akkasumas islaamummaan wantoota wayyuu tahani amma fi alii jala saatii dheeresseetiniin gubaa booda inshallah yoo saatii argadhee fi sii deebiheetiniin si ibsa wantoota wayyuu tahani wanna hamma 18 ka waaqeffataa keessa gattarreessitan sani inshallah islaamummaa irraa si tarreessa akkasi ali galata okay sanni fi sagana haya yo buubaatee fi ali kullu rakkomiti inshallah ani wama takka way gaafadhe si deebise inshallah karrayo nagaa sifaatu akkabati ayyee akkam jirta nagaa keeti nagaa jira alhamdulillah dhugaa dubbachuudhaaf yani tasgabbiin keetii fi amalli keetii dasna jeenatti tole kanaaf nama kana faana wajji haasoo nan fadhanii beektaani nama kiyyaatti nama tasgabbii nama gartee amantaa namallee xiqqeessin nama kabaja namaaf qabu wajjin haasoo hedduu takka das nama ja'a si dinqisiifadhe jechuu barbaadin asuma ayyee galatu lammaffaa irratti meeti akkas si gaafadhetti
Waaqayyo yookaan Allahani karaa raajotaatiin namatti dubbatu kana akkamitti ilaaltaati? Ija kamiitiin ilaaltame? Egaa hin beeku ani dhaloota ammaa isiniin jedheera yookaan immoo jenereeshinii ammaati. Jenereeshinii ammaa keessa taa'ee noormaalii akka amantaa waaqeffataatti waaqni akkas godhee akkana godha jedhee hinaasa uumamarraa ilaaleen uumama ilaaleen malee uumaa ilaalee waan inni inti jedhuun qabu uumama garuu uumama ilaaleen dinqisiifadha jechuudha. Waaqni karaa nama tokkoo dhufee dubbatee akkas jedhe ka jedhu yoo jiraate jaarraa keenya ammaa kana miti. Jaarraa duratti garuu waan hin beekuun qabu. Jaarraa keenya ammaa kana keessaa karaa namaa dhufee akkas jedheera rabbiin akkasitti nu gorseera akkatti nu qajeelcheera ka jedhu amma kun warruma wacu kanarraa malee waan ani beekuun qabu. Isaan immoo dhugaa dubbachuuf yeroo tokko abjuu isaanii fa'aa waan haasaan natti fakkaata malee waan rabbiin jedheeni waan dubbatan natti hin fakkaatu. Har'a guyyaa ammaa kana rabbiin karaa namaa dhufee waan nama qajeelchaa jira ka jedhu hin jiru. Jireenyuma nu tolchee jireenyumatu nu qajeelchaa jira malee ilmi namaa kun yookaan immoo ka safuu beeku kan rabbiin kabaju kan waaqa kabaju of ilaalee kabaja namummaa isaatiin jiraata malee rabbii akkas godhe ka jedhu sana waan mana gaafattee hin beeku garuu dur jaarraa duratti keessa akka amma obboleessi koo Aliin naan jedhetti karaa Nabiyyuu Muhammadiin nu qajeelchaa ture ka jedhu naa kaaseera. Isa sana Quraana dubbisee yookaan immoo waan itti amaneen qabu jechuu barbaade. Anilleen waan si gaafadhe yookaan magartee duri malee an kadheenya kana nutulleen kuni qophii ijoollee kanatti nama nuti musliimoonni raajota durii fakkeenyaaf Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma Yesuusiin Abrahaamiin Musee kaagartee akkasitti nabiyyoota raajota kana si gaafadhe malee maaliif jennaani waaqeffataa yeroo baay'ee waaqa tokkichatti amanu sirriidha akkumaatu jettee waaqa tokkotti amanu akkuma musliimoonni waaqa tokkotti amanutti waaqa tokko waaqessunutti isaanillee waaqa tokkotti amanu. Tole haa ittiin karaa ittiin isa waaqessan yookaan karaa ittiin isa gartee isaaf owwaatan haa wallaalanii malee waaqa tokkotti amanu waaqeffataallee. Nuti karaa raajotaatiin rabbiin nuti dubbate fakkeenyaaf karaa Nabiyyi Muhammadiin rabbiin nuti dubbate jecha isaadhaa irratti buusee akka seera ittiin bulmaata uummata kanaaf ta'u yookaan seera qajeelfama uummata warra biyya lafaarra jiru kana rabbiin karaa Nabiyyi Muhammadiin nuti dubbate jennee amanna tole. Mee waa'ee kanarratti Nabiyyi Muhammad irratti fakkeenyaaf ati barumsa ni qabdaa barumsa saayinsiidha hanga meeqaa baratte? Ayyee barnoota saayinsii ni qaba. Barumsa saayinsii na qaba. Saayikooloojii digirii jalqabaa fudheera. Maashaallah hedduu takka das ta'etti wallahi. Nama akkasii barumsa qabu wajjin haasa'uun das nama ja'a. Okay mee asirratti waa'ee si gaafadha. Mee waa'ee uumama samiidha yeroo dubbatan fakkeenyaaf akka saayinsiitti uumama hawaa kana akkamittiin ilaaltaate akkamittiin uumame jetteeti akka saayinsiitti si gaafadhe akka saayinsiitti uumama hawaa kana akkamittiin beektaati? Egaa uumamni samii kana akka saayinsiitti egaa hundumti nama baay'ee barachaa tureera namoonni ji'oogiraafii baratan hundiyyuu ni beeku. Noormaalii garuu amma uumamni pilaanetoonni salgan malleetti dabalamanii irratti fakkaata isaan egaa akkaataan uumama isaanii inni istiriinsaa baay'ee bal'aadha. Haa ta'u garuu amma uumamoota samii yookaan immoo uumama samii yoo ta'u hin taane uumama dachee kanarraa yoo si fudhadhee ilaale rabbiin ilma namaa kana yookaan waaqni waan hanqisee isaan uume hin qabu. Waaqayyoo yookaan immoo rabbiin waan hunda uumee lubbu qabeeyyii marayyuu irratti uumeera. Waaqayyoo ganaa waan nu sirreessi yaa waaqa kana nu sirreessi jennee isa gorsinu hin qabnu. Jechuun waaqayyo ofuma isaayyuu beekaadha. Yookaan rabbi ofuma isaa beekaa waa hunda beekee waa hunda uumee irratti nu uumeera. Nutu beekee irra jiraachuu dadhabe malee rabbiin tokkichuma hunda godhee lubbu qabeeyyii kamiyyuu irratti uumee waan nu nyaannullee waan nu irra jiraannullee waan nu dhugnullee waan nu uffannullee dacheedhuma gubbaarra akka nu irraa tottolfannu nu uumeera. Betelee ilma namaa baay'ee beekaa godhee waaqayyo gaafa uume ilmi namaa garuu beekaa ta'ee jiraachuu dadhabuu isaati yookaan immoo bakka itti uumamillee dhabee waan isaaf hin uumamne waan isaaf hin kennamnillee gaafa inni godhuun taajjaba. Uumama samiisaa gara jalqabaa kana yookaan immoo gara uumama jalqabaatti otoo hin taane uumama har'aa yoo hin taajjabe namni kan rabbi isa uume akka rabbi isa uumillee dagatee waa baay'ee godhaa oola. Isuma argaa ooltan beteleesin baay'ee irra caalaa ana caalaa ni hubattu jedhee namana sababiin isaas
gartuu amantaa garaagaraa wajjin falmaa ooltuu kun osin dhagaan ture. Kanaaf iyyuu ani uumama jalqabaa yookaan immoo uumama jalqabaa beekuu yoon baadhe uumama har'aa kana ilaalee yookaan waan har'a dachee irra jiru kana ilaalee uumaa koo yookaan immoo waaqa koo nan dinqisiifadha. Kanuma siin jedha. Maaliif si gaafadhanii beektaa dhiifama? Wanni si gaafadheef waan kana fakkeenyaaf akka saayinsiitti yoon dogoggoruu baadhe waa saayinsii siin irra beeka jeeyyaata. Yoon hin dogoggore maqaa jeelchitoole. Fakkeenyaaf akkaataa uumama hawaa kana yoo ilaallu saayinsiin akka jedhutti uumamni hawaa kun biig baank waan jedhu jira. Biig baank dhoohinsa guddaa yookaan dhoohinsa voolkaanoo booda wanni dachii nuti irra jiraannuu fi gaaleeksiiwwan ishee keessatti argaman tolee dachiif samiin duraa jalqaba waliin maxxantuu turanii akka saayinsiin dubbatutti san booda dhoohinsa voolkaanoo booda dachiif samiin dachii samii fi urjii fi ji'a wanni ishee keessatti argamu gaaleeksiiwwan egasii uumaman jeeti dubbata. Saayinsiin akka barannetti jechuudha yookaan akka dhageetti yoon dogongorillee naqabe waa'ee saayinsiin irra beektaa. Sirrii rakkoo hin qabu sirrii dhuma kee jedhe. Fakkeenyaaf saayinsiin kana waggaa meeqa booda irra gahuu danda'a waan kana saayinsiin waggaa 100 dura waggaa 200 dura waggaa 50 booda akkas saayinsiin kan dhufe jechuudha. Waan kana waggaa 100 dura yookaan waggaa 400 dura waan kana akkamittiin namni beekuu danda'a yookaan saayinsiin dhiheenya kanaa miti akkuma ati beektutti saayinsiin dhiyeenya kana faayinni biyya lafa kanarratti tolee dubbatu ture yookaan waggaa 100 dura waggaa 200 dura miti saayinsiin kan dhufe. Galatoon waggaa 400 dura saayinsiin ni jira jettee amantaati. Hin jiru saayinsiin kan dhufe jaarraa 17ffaa keessa dhiyoodha yeroo dhiyooti kan dhufe jechuun gaafan akkasiin jedhu jaarraa 17ffaa keessa qorannoon hamaan kan gaggeeffame duratti atumtuu uumama keetiin otoo naman gaafatiin kun maalirraa uumame jettee qorachuu dandeessa uumama isaaniitiin ilmi namaa gaafa uumamirraa kaasee kun maali jedhee qorachuu ni danda'a. Saayinsiitti kan jijjiirame kan qorannootti reekerdi ta'e kan ta'e garuu baroota dhiyoo keessa malee baroota duratti keessa sun hin jiru. Waan si gaafadheef jira inshaallah. Kallattumaanii gaggabaabsineetuma waliin dubbanna. Fakkeenyaaf gaafa waggaa dhiyeenya kana dhufe ati akkumaatu beektutti dhiyeenya kana dhufe saayinsiin waggaa 400 dura qorannoo namni waan kana beeku yookaan waan kana qoratee bira gahuu danda'u jira jettee yaadda waggaa 400 dura ilmi namaa sammuun ilmi namaa. Ani qorate qorannoon suni waan piroobaabilii natti fakkaata jechuun amma qorannoo duddurii sana gaafa dhuguu dubbachuu waasii fudhadha. Dhiifama warri baabilii dhiifama naa godha warri macaafa qulqulluu. Museen gaafa seera barreessu seerota 5 barreessu yookaan immoo seerallee baay'ee barreesse keessaa 5 fudhatanii jiranii seerota sana ka barreesse waggaa dheeraatti achi deebi'eetu. Museen hafuuraan barreessee siin jedhu fakkeenya sii fudhadha dhiifama naa godha warri kiristaanaa siin jedheera. Museen hafuuraan barreessedha. Museen nama ofiisaayyuu hojii gaarii hojjennee ture jedha macaafa qulqulluu. Kanaaf jechuun Museen gaafa waggaa dheeraa barreesse akka sana ta'a laata saayinsiin ammaa kun jedhee yaada beekta. Jechuun tilmaamumaan kan namni hin falmine irra ga'anii gaafa dhaabbatanii namni dhaqee yaada isaanii sana tobbii gaafa godhatan yookaan warri saayinsistootaa yaada isaanii gaafa ol fageeffatanii namni silayuu danda'e iddoo kana ga'ee qorachuu danda'u hin jiru jedhanii idduma ga'anii dhaabbatanitti sirriidha jedhanii waan nu amansiisan natti fakkaata malee qabatamaan jiru jira dhee nama nu'an waan saayinsiin lafa kaa'e kun sirriidha jedhee amanee hin beeku ani. Okay, maaliif inni waan kana si kaase beektaa? Fakkeenyaaf saayinsiin nuti akka saayinsiin jedhutti saayinsiin dhiyeenya kana irra gahee jira. Rabbi waggaa 400 dura waan kun quraana keessatti dubbatamu isaa yoonii fi ragaa si kan ni amantaa waan amma hawaa saayinsiin dhiyeenya kana irra gahee kana waggaa 400 dura rabbiin nabiyyi Muhammaditti dubbachuu isaa yoo si dubbate ni amantaa quraana keessa. Maafi namanu waan qabatamaa argamu lafatti argamu ammani maaliif kana namanu ani bar wanti miti jechuun waan sirrii ta'e waan ani itti amanuu danda'u argina maaliif namanu bar uumaa kanan bareef dachee ilaaleenii siin jedhe bar dachee ilaaleen samii uumamoota ilaaleen uumaan akka jiru bare siin jedheemi kanaaf iyyuu immoo waan qabataman amansiisu taanaan maaliif namanu jedhani. Fakkeenyaaf waa'ee akkaataa hawaa kana fakkeenyaaf nabiyyiin Muhammad salaatu rabbi salaam gaafa biyya lafaa jiru sanitti Okan nama saayinsii nama hayyuu wayiidhaa okan nama meeshaa ittiin ammayyaa nama akka ittiin biyya qoratan okan waa qorataniin kun hin jiru jechuudha. Garuu yeroo sanitti waggaa 400 dura waan irraan tana kiristaanonni okan saayinsiin irraan tana irra gahe. Tolee waan irra saayinsiin kun irra gahee waggaa 400 dura qabxiilee hedduu si kaasee si wajjin haasuu dandeenya naafeeti. Rabbiin quraana keessatti waa'ee hawaa uumama samii fi dachii kana rabbi yeroo dubbatu maal jee dubbata? Boqonnaa 20 takka faayite 30 irratti
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض يا ربي سلا إسان كفران أكسمي بدتشين درا ولدت متنتو قامت كو تران هيادتو يا ربي إرجسي أدان إسان بابني أكا نمني خن الرجراتو إسي تاسبني يا ربي سبحانه وتعالى إرجسي وان إسي خيسي جروخان وان قرتي أمما واني إسي رجران هند صدا أكا إسي أمني jalqaba waliin maxxantu turanii akka addaan isiin baafne hiyyaatatin yaa rabbi saayinsiin waan kana dhiheenya kana irra ga'uu danda'e waggaa 100 akka dura irra ga'uu danda'e jechuudha garuu waggaa 400 dura sammuun ilma namaa waan kana qorattee bira ga'uu dandeessi bira ga'uu hin dandeessu jechuudha quraanni kun jecha rabbii ta'u rabbiin karaa nabiyyi muhammadiin itti dubbachuun karaa nabiyyi muhammadiin rabbiin waan kana dubbachuun ifatti waan kana saayinsiin amma dhiheenya kana irra ga'uu isaadha dhibbatti sammuun nama waa hubattu yookaan nama saayinsii beektuu nama barumsa qabdu waan kana irraa hubatti yaada. Mee amma fakkeenyaaf waa'ee siikaasa sirraa dhiifama bakka lama sadii siikaasin sirraa dubbata tole. Dabalataan maal jedhaa waa'ee akkaataa gartee halluu dachiidha yookaan halluu dachiidha kanaa yeroo dubbatu saayinsiin maal jee dubbata saayinsiin halluun dachii kanaa maalidha jee dubbata. Akka qillee puuphaa yookaan dachii fi raasaan siidhaa bal'oo taatee madditti akkana dhiphuudha jaadachiin tun madditti akkana dhiphuu wahiiti yookaan akka waan akka qillee guutii wayii jee dubbata. Luggee wayiitii jedha. Akkas jee dubbata. Waa'ee kanaa rabbii waggaa 1400 dura dubbatu isaadhaa yemantaa quraana keessatti waggaa 1400 ol dura rabbiin quraana keessatti dubbata jechuudha. Boqonnaa 79 ayata 30 irratti wal arda ba'ada zaalika dahaa jaa rabbiin. Dachiin akka puuphaa akka agartee dachiin eegas duraan dhiphuu turte dachii sana booda sirreessinee bal'ifnee jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka namoonni irra jiraatu. Tolee akka dachiin tuni dahaa jechi dahaa jiru kuni jecha duhaa jahurraa dhufe. Dahaa jechuun waan akka qillee puuphaa yookaan qillee guuchii wahiidhaa jechuudha. Maddii kana raasaan tun bal'oo taatee madditti walitti dhiphuu akka taatetti jechuudha. Tolee jechi dahaa jechuun jecha luqaa arabaa duhaa jahurraa dhufe jechuudha. Waan akka qillee guuchiitti waan akka qillee guuchi jechuudha. Halluu dachiidhaa rabbii waggaa 1400 dura nabiyyi Muhammad dubbatee jira. Waan kana sammuun ilma namaa yeroo sanii wanni saayinsiin qoratan yookaan wanni gartee qoratanii waan kanaan bira ga'uu danda'an hin jiru jechuudha yeroo sanitti biyyittii nama wayyoone. Waa'ee kanaa sammuu ilma namaa bira ga'uu hin danda'u yeroo sanitti sammuu rabbii malee yookaan sammuu waaqa tokkichaa malee. Dabalataan waan akkasii haaseetiin sirraa dhaabbise jechuudha. Waa'ee kanaadha rabbiin suuraa waa'ee ji'aa jechuudha yookaan addeessa halkan ifu kana jechuudha. Waa'ee kanaa saayinsiin akka dubbatutti maal jee dubbata? Saayinsiin jiinii addeessaa ji'a ifa mataa isaa osoo hin taane ifa balaqqiisaati jee dubbata. Saayinsiin akka dubbatutti. Ifa balaqqiisaati jee dubbata. Ifa balaqqiisaa jechuun ifa wayirraa balaqqifame yookaan ibsamu malee ifa mataa isaa ifeef danda'e hin qabu jee dubbata saayinsiin. Garuu waa'ee kanaa waggaa 1400 dura rabbiin quraana keessatti nabiyyi Muhammad irra dubbatee jira salawaatu rabbi salaam alayhi. Rabbiin boqonnaa 25ffaa ayata 60 takkarratti rabbiin maal jaani inni samii keessatti buruuja yookaan isin taasifne buruuja yookaan aduu isiniif taasifne jaa rabbiin ergasii ji'a isii keessaan isin ibsine jaa rabbiin aduu uumee kee rabbiin aduu keessaan ji'a balaqqiisaa ibsa jiini kun ifa mataa isaa osoo hin taane ifa balaqqiisaa akka rabbiin waggaa 1400 dura nabiyyi Muhammaditti nu dubbatee jira waggaa 1400 dura waan kana namni dhiheenya kana qoratee irra ga'e malee namni waan kana beeku hin jiru dhiheenya kana saayinsii waggaa 100 dura waggaa 100 dura waggaa 50 dura dhiheenya kana irra gahee qorattee waan kana nu himuu danda'e. Rabbiin garuu waa'ee kanaa nabiyyi Muhammaditti waggaa 1400 dura itti dubbatee jira. Dabalataan rabbiin akkaataa gartee samii keessatti aduun akkaataa deemsa yookaan marsaa aduudhaa yeroo dubbatu akkaataa marsaa aduudhaa yeroo dubbatu rabbiin aduun tun akkamittiin dura jalqabatti akka saayinsii keessa barannetti aduutu naannawaa ture aduu sun taane dachiin naannawaa ture jaa dachiin naannawaa ture jaa akka quraanni keenya nu ibsutti immoo bakka kanatti saayinsii fi quraanni waliin bu'aa ture akka quraanni keenya nu ibsutti aduu dachiin naannawaa sun taane aduutu naannahaa jeetiin nu dubbata rabbiin aduutu socho'a malee dachiin hin jirtu jaa dachiin hin sochootu orbiitii isii keessa kan sochootu aduudha jee rabbiin nu dubbata waan kana rabbii waggaa 1400 dura waa'ee kanaa dubbataa ture saayinsiin dhiheenya kana qoratee duraan akka itti barannetti saayinsiin dachiin sochoo'a baran garuu saayinsiin dhiheenya kana qoratee qorannoo waggaa dheeraa booda irra gaggaheen waan quraanni jee wajjin wal gaxxamee jira jechuudha. Waa'ee kanaa rabbii waggaa 1400 dura quraana keessatti boqonnaa 20 takka faayata 33 rabbiin inni isa halkanii fi guyyaa uume ergasii aduu fi halkanii fi aduu uume baatii fi uumeedha.
hunduu orbiitii isii keessa sossoo'u jira. Aduu fi rabbiin halkanii guyyaa uumeeti aduullee uume isi hundi siidhaa orbiitii isii keessa sossoo'u orbiitii isii keessa aduun orbiitii isii keessa sossooti jechuudha. Tolee aduun akkanaan itti rabbii waggaa kam takkaaf dhibbaa afur dura nu himee jira. Waa'ee kana saayinsiin dhiheenya kana irra gahee qoratee irra gahee nu himuu danda'e. Waa'ee marsaa bishaanii irratti si kaasanii sababa sirraa dhaabbata inshaallah sirra dheeradhee jira waan ta'eef. Waa'ee marsaa bishaanii saayinsiin dubbata. Waa'ee marsaa bishaanii saayinsiin maal jee dubbata? Saayinsiin akka bishaan dubbatutti marsaa bishaanii kun yookaan roobni samiidhaa kun akkamittiin rooba yoo jettee ka saayinsii ilaallu taate saayinsiin akkana jechuudhaan dubbata. Bishaanii fi garbootaa fi galaanota adda addaarraa huurkeetii bifa huurkaatiin samitti ol dachihee samirratti eega ol dachee booda duumessa ta'ee bifa duumessaatiin duumessa keessaa rooba ta'ee gabbu'aa jee dubbata saayinsiin. Waa'ee marsaa bishaanii haala kanaan dubbata jechuudha saayinsiin yeroo dubbatu. Rabbiin waa'ee kanaa waa'ee marsaa bishaanii kana rabbiin akkuma saayinsiin dubbatutti rabbiin waggaa kam takkaaf dhibbaa afur dura qullaa kana dubbatee jira. Yeroo san saayinsiin biyya lafaa jiru namni qoratee biyya gahu hin jiru jechuudha. Waa'ee kanaa rabbiin quraana keessatti bakkoota baay'ee dubbatu jira. Maal jaa boqonnaa 39 ayata 20 takkarratti rabbiin waa'ee marsaa bishaanii kana haala salphaa haala ajaa'ibaatiin dubbatee jira. Dabalataan bismillah 30 ayata 24tti rabbiin waa'ee marsaa bishaanii dubbatee jira. Dabalataan bismillah 25 ayata 18tti rabbiin waa'ee marsaa bishaanii akka itti saayinsiin dubbatutti dubbatee waa'ee marsaa bishaanii haala salphaan dubbatee jira rabbiin. Dabalataan boqonnaa 15 ayata 22tti. Dabalataan boqonnaa 24 ayata 43 hanga 44tti waa'ee bishaanii waa'ee marsaa bishaanii bishaan kun akkamitti gartee dachee keessa maddee akkamitti akka inni wanta jiru hunda isaa rabbiin nu dubbatee jira jechuudha. Waa'ee kanaa ammoo saayinsiin dhiyeenya kana yoom irra gahee danda'e jennaan dhiyeenya kana eega waggaa kum takkaaf waggaa 100 dura waggaa 40 dura waggaa 50 dura kan inni irra gahee waan kana nu himuu danda'e. Namni sammuu ilma namaa gaafa kana akkamittiin dandeessee waan kana bira gahuu dandeessee yoo itti kana gaafa taate sammuu ilma namaa sammuu gartee ilmi namaa waan kana bira gahuu hin danda'u yeroo sanitti. Meeshaan ammayyaan yeroo waan kana ittiin qoratan hin jiru waan ta'eef. Dabalataan quraanni waa'ee baayoloojii dubbatee jira. Tolee waa'ee baayoloojii yookaan waa'ee astroloojii waa'ee gartee bishaanii dubbatee jira rabbiin. Bishaan kana jechuudha. Bishaan gosa lama akka jiru rabbiin dubbatee jira. Tokko bishaan soogiddaa fi tokko immoo bishaan qulqullaa'aa bishaan gartee namaaf dhuguu ta'u akka namoonni dhugee irraa fayyadamuu ta'u dubbatu rabbiin dubbatee jira. Waa'ee baayoloojii illee dubbatee waa'ee meedisinii illee dubbatee jira quraanni jechuudha. Tolee. Waa'ee kanaa rabbii waggaa kun takkaaf dhibbaa afur dura nabiyyi Muhammaditti nu dubbatee jira. Waan kana sammuun ilma namaa dhiheenya kana qorattee bira geessee irraa dubbachuu dandeessee jechuudha. Waa'ee kanaati wajji wal qabsiisee quraanni kun jecha rabbiidhaa yeroo ta'u akka jecha rabbii ta'e yookaan dhuguma nabiyyi Muhammaditti karaa nabiyyi Muhammadiin ilma namaa sammuu ilma namaa kanatti akka rabbiin dubbate ta'uu isaarraa irraa hubannaa jechuudha. Sammuun ilma namaa waan kana qorattee bira gahuu hin dandeessu waan ta'eef. Haala kana wal qabsiisee akkamitti ilaaltu waan amma siikaase qabxiilee amma siikaase kana. Ayyee Ali wanti guddaan ani irraa baradhee dhugaa dubbachuuf taanaan saayinsiin silayyuu waan tokko moodela godhateeti kan waan nu barsiisaa ture waan lafa nu kaa'aa ture jechuun isaanii amma ergamaa rabbii yookaan immoo amma nabii Muhammad humna qabaatanii kana godhu jechuu hin danda'u sababiin isaa tilmaamaanidha kan nuuf lafa nu kaa'anii. Tilmaamni immoo yookaan immoo probabilii ni jedhamu immoo yookaan dhugaa yookaan sobataa jechuudha. Yookaan sobataa yookaan dhugaa ta'a warroonni saayinsii probabilii lafa nu kaa'ani. Har'allee waan isaan jedhanii gaafa dhiisan jira jechuudha. Waan kaleessa saayinsistoonni durii lafa kaa'an saayinsistoonni ammaa immoo kan diigan jira. Garuu jechi ati ammanaan jettee dhugaa dubbachuuf taanaan anaaf galtee tokkodha galatoomi. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa baay'ee guddaadha. Kana gaafa siin jedhu. Quraana illee akkuma baabrii dubbisaa ture yeroo kennee fi dubbisee quraanni maaliif akka kana jedhe quraanni dhugaadhumatti jecha rabbii namoo jecha rabbii miti akka jedhuu fi anaaf illee galte jechuudha. Anillee waaqa guddaadha. Waaqni guddaa ilmi namaadhaan tilmaamamuu kan hin dandeenye ilmi namaa bira gahuu kan hin dandeenye qorannoon ilma namaa waaqa guddaa ta'ee tan beeka. Yookaan immoo akka warri har'aa mana isaaniitti galfatanii irraa iyyaa oolan kana miti. Waaqi waaqa guddaadha. Waaqi safaramuu yookaan tilmaamamuu hin dandeenye akkatti namana lammaffaa immoo ani carraa quraana dubbisuu argadhee dubbisee hin beeku gara fuulduraatti quraana irraa yoo magaalaa Ambootti dhiyaatan naa kenna amantoonni musliimaa yoo jiraatan quraana na affeera anillee irraa dubbisaa dhugaa dubbachuuf taanaan ani dachee kana gubbaarratti waan dhugaa barbaada
Har'as borus akka warra cabarbartootaa waanuma hin taane sirriidha jedhee amanuu hin barbaadu. Sammuun koo baay'ee akka fagaatu hin barbaada malee callisee waanuma sobaa ta'e sirriidha jedhee iyyaan oolu. Kana naa hubachuu qabdu jechuudha. Amantoonni kiristaanaas jala jirtanii sirriitti hubadhaa dubbisaa. Akka warra kiristaanaa amantaa musliimaa akka warra kiristaanaa godha jedhee amanu. Sababiin isaa warra kiristaanaa baabiliidhaan ala waan biraan dubbisiinaa siin jeeqaa siin qora waan jedhamu wayi jira. Lakki akkas miti. Dubbisaa sirriitti dubbisaa dhugaa dubbachuuf taanaanii beekumsi illee mana daangaa hin qabu. Rabbi akka daangaa godhee nu uumne gaafan akkasiin hin jedhu ilma namaadhaaf sammuu baay'isee dheeressee yaadu nuu kenneera Rabbiin. Kanaaf isatti buluu isatti amanuun dirqama ilma namaati. Kanaaf iyyuu amantaan musliimaa kanadha jechuun amantaan kiristaanaa aadaa hin taane qaba. Gaafan akkasiin hin jedhu musliimni maal akka ta'e eessaa akka dhufe otoo hin beekini amantaan musliimaa kanadha amantaan kiristaanaa akkasidha. Isaanumti mataan isaanii gosa garaagaraa walitti baasu. Ortodoksii, Kaatolikii, Joobaa, Adiveentistii min jedhanii gaafa isaan wal qeeqantu mul'ata. Lakki waliin qeeqina. Rabbi tokkicha irratti wal qeequun gaarii miti. Rabbitti bulla quraana illee argannaan dubbisaa. Siniin jedhee dhaamsa sinii dhaama. Baabilii keessaan dubbistaniittu waan dansaadha. Quraana illee argannaan dubbisaa. Maaliif barnoota irraa argattu? Fakkeenyaaf akka aliin jedhee waan inni jedhe kun quraana keessa ka jiru taanaan siniif iyyuu sin fayyada jechuudha. Maaliif kan Rabbi siniin jedhe dhiistanii kan abbaan arge siniin jedhe amanuun dansaa miti waan ta'eef walumaan gara quraanaa dubbisnee erga dubbisnee booda amantaa musliimaa qeequu dandeenyaa jechuudha. Amantaa musliimaa sirrii miti taanaan quraanni keessaan kanan jedhu jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kana maaliifan sinii kaasee fakkeenyaaf amma aliin wangeela hundayyuu beekee gammachuu micaa jedhamutti falmaa ture. Inni garuu quraana keessa jecha takka hin beeku. Gammachuudhaan quraana keessa iddoon akkas jedhu jira jedhee hin dubbanne inni ofuma isaa waataa ture malee jechuudha. Anillee isa taajjabeen kanan dhufe maaliif waan hin beekne dhaqa otoo beekeera ta'ee quraanni keessanis akkasiin jedhu jechuu danda'a ture. Kanaafillee ijoolleen kiristaanaa quraana dubbisaa. Quraana dubbisuun irraa barachuun lammaffammoo sammuu keessan hin sakaalina. Sammuun ilma namaa sakaalamee hin uumamne. Dachee kana gubbaa irratti Rabbi gaafa nu uume bal'isee akka jiraannu iddoo barbaanne geenye akka barbaannetti akka jiraannu nu godheera. Akka barbaanne gaafa jedhu waan hin taane hojjedha jechaan jiru. Ilmi namaa waan baay'ee godhee jiraachuu danda'a. Garuu Rabbiin hin jaalanne waan ilmi namaa mataan isaa hin jaalanne godhaa jechaan jiru jechuu barbaadeeni. Kanaaf quraana na affeeraa isiniin jechuu barbaada. Namni natti dhiyoo jirtan irraa dubbisa jechuu barbaadeeni. Galatoomaa waan na dhaggeeffattanii baay'een siin jaaladha. Amantaa ijoolleen amantaa musliimaa sirriitti amantaa keessan jaaladha. Warra kiristaanaallee jaaladha. Garuu amantaa namaa hin qeeqina. Noormaalii immoo bara amantaan musliimaa dhugaanuma. Akka amma aliin nuun jedhu taa'e taanan nuufiyyuu barnoonni nuun barachaa turreyyuu quraana keessa jira jechuudha. Kanaaf kanuma jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Galatoome Habibi. Quraana akkamitti akka buufattu naatu sitti mul'isa. Fooloo na deebisi keessaa si dubbisa inshaallah. Quraana itti gabbuufattee appirraa ka dubbifattu jechuudha. Itoophiyaa yoo jiraatte ta'e namoonni akkasiif kanan sii godha. Kitaabarraa kasii kan namoo jechuudha. Ustaaz Sayyaa kanaafaa fooloo godhi. Anillee waliin si qunnamsiisa jaraa wajjini. Akka kitaaba siif kananii dubbistu jechuudha inshaallah. Fooloo na deebisi. Ayyee kun asinii deebiseera. Abshira ayyee inshaallah. Oro ayyee abshira inshaallah muyituma qabadhuutuma taa'ee tubsuma keessa yoo rabbi jedha inshaallah.